Ashama harka fuunee hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessaan baga nagaadhaan deebichanii dhuftan ani Shimeemaan. Viidiyoo kana keessatti tibba kana badhaasa abbaa qarshii 5,000 kan marsaa tokkoffaatti qanapress.com fi Big Balliin waliin ta'uudhaan qopheessan kan ani beeksisaa jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti, YouTube irratti viidiyoowwan adda addaa namoonni hedduu kan irratti hojjetan jechuudha kan argaa turtan. Badhaasni sun nama baay'eetu galmaa jira waan ta'eef jechuudha. Wantoota tokko fooyyessuudhaaf yaala jirra jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa badhaasichi itti bahu as dhiyeessuudhaaf yookiin gabaabsuudhaaf yaala jirra. Kanas yeroo dhiyootti kan isin beeksifnu ta'a jechuudha. Namoonni baay'een guyyaan akka gabaabbatuuf yaada irratti kennaa jiru waan ta'eef jechuudha. Rakkina hin qabu badhaasicha isiniif kennuudhaaf jalqabuma waan murteessineef guyyaan yoo gabaabbates rakkina hin qabu waan ta'eef hanga tokko guyyaa ni gabaabsina. Garuu kaayyoon keenya maalidha? Namni karaa onlaayiniitiin badhaasa argachuu, hojii adda addaa hojjechuu akka danda'u, akka baratuu fi gurra keessaa waan kana akka qabaatu, fuulduratti wanti akkanaa yoo dubbatamu akka waan haaraa ittiin taanee fi kan tursiisuu barbaanne jechuudha kabajamtoota. Egaa amma wanti isinitti agarsiisuu barbaade namoonni baay'een badhaasni kun akkamitti bahaa jedhu jechuudha. Badhaasni kun akkamitti baha? Viidiyoo keessatti armaan dura isinitti agarsiiseetiin jira. Kanaafuu namoota baay'eedhaaf salphumatti waan galuufii danda'uun qabadhee dhufe jechuudha kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana. Salphumatti jechuudha namni hundumtuu badhaasni kun hangam tokko karaa sirrii ta'een akka bahuu fi yoo rakkina qabaate jechuudha booda komachuurra dursee osoo guyyaan badhaasa kanaan gahin waan hundayyuu parsantii 100 akka mirkaneeffatee itti amanuuf jechuudha waan tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Innis appilikeeshiniidha jechuudha kan badhaasa kana ittiin baasnu. Armaan dura garuu waan biraatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Gaafa jalqabaa random number generator kan jedhu isinitti agarsiisee fakkeenyaaf Chrome keessa seeneen isinitti agarsiisa. Okay. Random number generator kan jedhu kabajamtoota isa kanan isinitti agarsiisee jechuudha. As dura lakkoofsa tokkorraa kaatanii hanga nama amma galmaa'ee kanatti kan jiru ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni galmaa'ee hagana yoo ta'e san booda generate goonee nama baheef laallaa isiniin jedheetiin ture jechuudha kabajamtoota. Amma as keessa Google keessa seenee namni waan kana baafachuun xiqqoo itti ulfaachuu danda'a waan ta'eef appilikeeshinii isinii qabadhee dhufeetiin jira. Appilikeeshinii kanuma hojjetu jechuudha. Waanuma wal fakkaataadha kabajamtoota. Waanuma wal fakkaataa hojjeta. Garuu appilikeeshinii ta'uun ammuma kana ni buufattu bilbila keessan irratti jechuudha. Appilikeeshinii kana sirriitti sakattaatu jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti lakkoofsa filanii nama tokkoof akka bahu gochuun ni danda'ama. Feekii adda addaa hojjechuun ni danda'ama waan jedhu waan hundarraa appilikeeshiniin kun hangam tokko bilisa akka ta'e ofii keessaniif dursa badhaasni kun osoo hin kennamin mirkaneeffattu jechuudha. Appilikeeshinicha amma daawunlood godhattu jechuudha. Isinitti agarsiisa. Haala itti fayyadama appilikeeshinichaatis badhaasa kana akka itti baasnus amma isinitti agarsiisa jechuudha kabajamtoota. Okay, appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Keessa isaa akkuma seentaniin piroosesii tokkollee hin qabu. Asitti duwwaarraa ka'ee jedha. Kan gubbaa kun duwwaa yookiin tokko gootu duwwaarraa ka'ee hanga lakkoofsa xumura nama galmaa'ee jechuudha. Asitti barreessina kabajamtoota kunoo iddoo kanatti ni barreessina. Lakkoofsi namoota galmaa'anii fakkeenyaaf 100,000 yoo ta'an jechuudha. Lakkoofsa 100,000 asitti barreessine jechuudha. Iddoo kanatti barreessine jechuudha kabajamtoota. Erga barreessinee booda randomize kan jettu tana tuqnaa jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti kabajamtoota randomize iddoo jettu kana ni tuqnaa jechuudha. Fakkeenyaan isinitti agarsiisaa jira jechuudha amma kabajamtoota. Haala kanaan jechuudha kan baasnu. Haalaan amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan baasnaa jechuudha. Gaafa san yeroo baasnu akka amma screen record godhee viidiyoo edit godhee dhiyeessu kanaa miti jechuudha. Kallattiidhaan YouTube irratti, Facebook irratti, peejiiwwan keenya irratti kallattiidhaan laayivii teenyee waan goonu kana isinitti agarsiisaa laayivii jechuudha. Kallattiidhaan tamsaasa kallattiitiin isinitti agarsiisaatii uummata duratti jechuudha badhaasicha kan baasnu jechuudha. Parsantii 100 fi sanaa ol akka sirriitti isin amansiisuufiin viidiyoo kan isiniif hojjechuu barbaade randomize kan jettu kana yoo tuqne amma maal akka ta'u wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Randomize kan jedhu tuqeen jira. Haala kanaan lakkaa'ee inni lakkoofsa barbaade irratti ofiisaatii dhaabbata jechuudha. Kunoo amma lakkoofsa 32,598 jedhu irratti dhaabbateera jechuudha. Badhaasichi gaafa bahu haala kanaan baha jechuudha. Kanaafuu kun maalidha? Fakkeenyaan isinitti agarsiisa jechuudha. Namni tokko maaneej godhee akka inni ofiisaatii taphatee zooree yookiin lakkoofsa wayii irratti dhaabbatu gochuu hin danda'u. Fakkeenyaaf meenuun isinitti agarsiisa. As keessatti seetingii ni qaba. Seetingii kana keessatti oopshinii 2 qofatu jira jechuudha kabajamtoota. Oopshinii 2 kan jiru lakkoofsa asitti isin barreessitan 80 jedheetiin barreessee fakkeenyaaf
80 ol yoon godhe fakkeenyaaf tokko godhee isinitti agarsiisu tokko yoon godhe kan asitti yeroo dheeraa yookiin daqiiqaa dheeraa fudhatu sun yeroo zooru takkatti maan dhaabbata jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo amma kan biraa filee jechuudha. Adadan ani tuquun takkatti maan jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf 3 godhee isinitti agarsiisu yeroo 3 naanna'aa jechuudha. Akkas jechuun kabajamtoota. Okay 3 kunoo yeroo 3 qofa zoora jechuudha. Kunoo lakkoofsa jijjiiraman yeroo 3 jijjiiree nutti agarsiisa jechuudha. Kun homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Asitti wanti barreessinu kun homaa faayidaa hin qabu. Haga turtii isaa qofa dheeressaa jechuudha kabajamtoota. Calliseetuma akkanumaan taphachaa oola naanna'aa oola malee faayidaa tokkollee hin qabu. Lakkoofsa barbaadirra inni kan dhaabbatu jechuudha. Waan namni ajaju tokkollee hin jiru jechuudha appilikeeshinii kana keessatti. Kanaafuu baay'ee amansiisaadha jechuudha appilikeeshinii kanaan carraa baasuun. Appilikeeshiniin kunis wanti inni hojjetameef jechuudha. Wantoota akka uqubii fakkaatan yookiin wantoota carraadhaan nama gahuu qaban namoonni erga galmaanii booda kunoo akkuma amma nu galmeessine kan waan akkanaatiif carraa baasuudhaaf piik gochuudhaaf akka namni itti fayyadamuuf yaadamee kan hojjetamedha jechuudha. Kabajamtoota obboleettiiwwan addunyaa keessa jirtan hundi keessan amma appilikeeshinii kana eessaa akka daawunlood godhatanii isinitti agarsiisa. Guyyaa irraa appilikeeshinii kana daawunlood godhachuudhaaf kiroomii fayyadamna. Appilikeeshinii kiroomii akkuma armaan duraatti jechuudha kan daawunlood godhannu. Appilikeeshinii kiroomii bilbila keessan hundarrayyuu ni jira. Isa keessa erga seentanii booda iddoo search jedhu kana keessatti yookiin iddoo kanatti jechuudha kabajamtoota qaanapress.com jettanii barreessitu. qaanapress.com kunoo qaanapress.com haala kanaan barreessaa san booda search godha. qaanapress.com keessa akkuma seentaniin jechuudha iddoo meenuu jettu tan tuqa. San booda app store kan jettu tuqa. Okay, app store kunoo amma nuuf banee jira. App Store kan jedhu yeroo nu bane kunoo lakkoofsa 23 ta'u ofirraa qabdu tana jechuudha kabajamtoota. Iddoo tana jechuudha appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Isarra gadi tuqa. Isarra yeroo gadi tuqtan akkanatti isinii fidaa daawunlood jedhaani. Amma daawunlood nu godhaa jira. Detail kan jettu tana tuqa. Details. Kilik goona kunoo aappiin asitti daawunlood nuuf godhamee jira. Aappii kana gara bilbila keenyaa fe'uudhaaf isumarra gadi tuqa. Isuma gubbaarra gadi tuqa. Kunoo amma gara bilbila keenya nuuf fe'amaa jira. Install godha. Ani duras bilbila kiyya irratti fe'een jira kabajamtoota. Haala kanaan kara bilbila keessanii feetu wanti tokkollee wanti nama rakkisu, wanti nama shakkisiisu, wanti nama yaaddessu hin jiru. Appilikeeshinii kana dursee wanti isinitti himeef haala itti fayyadama isaa akka beektan, akka itti amantan jechuudha. Akka isinillee irra deddeebi'aati gas godhaa yaalaa carraa keessanillee test of godhaa jechuudha. Okay, haala kanaan jechuudha. Egaa kabajamoo appilikeeshinichi kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan itti fayyadamnu. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Appilikeeshinicha daawunlood godhaatii bilbila keessan irratti kaawwadhaa. Maaliifi fuuldurattis jechuudha carraawwan hedduu waan qopheessinee gara keessan dhufnuuf baay'ina mallaqaatis waan daballuuf jechuudha. Fuuldurattis waliin deemuudhaaf waan hundumaayyuu ifaan ifatti beekuu itti amanuu fi waan itti amantan immoo yaalutu isinirra jiraata waan ta'eef isinin kabajaa, isinin jaaladhaa. Namni viidiyoon kun isinitti tole gara guruupiiwwan adda addaa fi gara sooshaal miidiyaa keessaniitti, koomunitii keessaniitti sheer godha. Galatooma ulfaadhaa. Bye bye.